السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعرف بقى في تنجتش أسمانين الرلين إن شاء الله واتوكو هنگا سدي سنغازيز بربادة إن شاء الله يو بيتيلي نمو بيكم تدبلا تارا دي بيزي نفتايا كفرانجين جتتي نمني وان توكو جاغالي وتكاري دي بي ماسترا جدا أكسان إن شاء الله إذن اللين نمني بيتانيس كامبينس بيكم تتابتها بيكم تدبلا تتابتها kanaaf inshaallah asumaan immoo isin jechuu barbaadu waliifillee sheer godhaa inshaallah akkasuma immoo folollee godhadhaati. Viidiyoon noormaaliin guutuun yuutuubii gubbaarra taa'a. Ani viidiyoo guutuu gadhiisuudhaaf tiktok gubbaarratti yaaleen ture hin danda'amne viidiyoo bakka lamatti adda baase viidiyoo wala waa'ee barnoota qabu isin waraabaa irratti jechaadha. Kanaaf inshaallah yoon isinillee walii sheer gootanii wanni keessan taatanii gosa barnootaa waan isin fayyadu irraa isin waraaba akkasuma waan gaafii isinitti ta'ellee gaafachuu ni dandeettan inshaallah ani isin deebisuudhaaf qophiidha waan viidiyoo wal qabatu yoo taate irraa inshaallah akkas kanaaf nama inshaallah gara sagantaa keenyatti deemna irraa waa'een sagantaa kiyyaa tokko kontoodha kan lammataa immoo daatiinshus kan sadaffaa inshaallah wajjin ilaalla jechaadha yoo sa'aatiin dhaqqabsiisee kan sadaffaa zishaayitidha. Kanaafin kaawwan immoo yeroo biratti deemna inshaallah. Isa kana argachuudhaaf immoo as keessa garseenna. Haaya isa kana argachuudhaaf asuma dhumna jechaadha kun as ayin ishteelun kan jedhu kana himana godha. Siitingii jechaadha inni kuni. Haaya tokkoffaa ka'ee galluu kontoo jechaadha. Kontoon sun immoo isa kana akkaawunti jechaadha. Haaya kun hordofnee jirra tartiibumarra jira. Inni tokkoffaan irra jiru inni kun jechaadha. Kana keessa kan jiru daata keessanii imeelii fi lakkoofsa keessan keessa jira. Inni lammataa kun immoo paaspoortiidha kun beeku qabdanitti. Inni sadaffaa kun wannidha jechaadha fakkeenyaaf biizinasii jechaadha kontoo bakka lama jiru jechaadha. Kana jechuun namni tokko tokko dogongoraanis ta'ee takkaan immoo beekaatumaanus ta'ee faayidaa isaatiif jecha kana jechuun yoo isin diriirsee fakkeenyaaf isin beeksisa uffata gurgurtan yoo ta'ee biizinasa gootan jechaadha piroofaayilii keessan gubbaa biizinasa gootanii lakkoofsa lakkaa'uu dandeettaniif karaa kana seentanii as keessaa seentanii filattan jechaadha. Anama waan irra guutee jiruu fi na harkaa of duudhee waan ta'eef gochuu waan hin barbaanneef isin as keessa seentaniitiin waan isin barbaachisu wanni yoo immoo dhugumaan waan kana barbaadan taatanii viidiyoo biraa irratti isinii dalagaa jechaadha. Ammaaf garuu ani tuqeessan waan hin barbaanneef akkasii jechaadha inshaallah viidiyoo biraatti walitti deebina. Jedha jechaadha dataay heeruun talaatiin jechaadha kana jechuun kan yeroo dheeraa nuti laayifii waraabaa turre tahee wantoota adda addaa dabalatee ofirra daawwat gochuu jechaadha yoo barbaadan ofirra daawwat gochuu dandeettanii. Inni dhaan immoo balleessuu jechaadha akkaawunti kana gubuu jecha barbaadan akkaawunti keessan kana gubuu takkaan immoo balleessuu jechaadha. Asitti balleessuu jedhama. Asitti immoo deaktiiveen jechuun yeroo murtaa'aa tokkoof jechaadha lamaan keessaa tokko. Kanaaf waan fuula kana keessa jiru geessinee jira jecha inshaallah duubatti isin deebisa. Ayyee kun amma bakka daateenshus jedhu bira jira jecha daateenshus jechuun maal jechaadha. Fakkeenyaaf yoo ka fudhannoo taanee hojii deemnee ilaalla isa kana lammaffaa kan hojiin dabalatee jechaadha. Ka sadaffaa kan hojiin dabalatee hojii ilaaluu dandeenya. Nafaan bu'aa inshaallah. Kunoo as keessatti piriifaat tokkoffaa irra jiru kana yoo fakkeenya namni tokko akkaawuntii isaaf jala takkaan immoo beekeetumaaniin piriifaat kontoo jedhu kanarratti maal godhaa kana banaa godhaaf jechaadha. Kana yoo banaa godhaaf fakkeenya kana gattuu taate namni foloo na gochuu hin danda'u jechaadha. Angaruu isan gochuu waan hin barbaanneef hin fedhu isin namni barbaadan yoo taasa isin jalaa garana bulee ta'e
ganana dubbatteeffachuu danda'u qabdan jechaadha. Akkasii kun immoo yoo tasa dogongortaniitiin kana irratti hojjetanii inni illee baay'ee rakkoo qabaata jechaadha. Namni illee follow gochuudhaaf kanallee cufuu danda'u qabdan jecha banaa gochuun qabdanii. Akkasitti inshaallah wanta gaafii qabdan isin gaafachuu dandeettanii waan akkanatti as keessaallee kun waan kana hannitu jira. Haayitiin jechaadha. Zisha haayit. Isa jechuun eenyu isin wajjin telefoona keessan fayyadamaa eenyutu iyyuu ilaalaa jira. Kanaafiin as keessatti illee akkam gochuu qabdan waan jiru as keessa jira. Kanaafiin ana faana bu'aa inshaallah. Kun hordofnee jirra. Namni hundinuyyuu check gochuu qaba jechaadha. Eenyu isa wajjin akka fayyadamaa jiru jechaadha. Asitti waan akka rakkoon qabu naan jedha guyyaa 7 duraaf. Hayyee isa lammataa laallaa. Inni lammataa kun immoo isa kana jechaadha. Eenyutu nu waliin fayyadamaa jira tiktokii keenya. Kunoo as keessa anumatu jira. Saamsingiidhaan illee anumatu seenaa. Kompiitaraan illee anumatu seenaa. Kanaafiin as keessa ilaaltanii waan telefoona keessan hin taane yoo agartan taatanii takkama takkaan jala balleessuu dandeettan jechaadha. Inni balleessuun kun kan isa kana fa'a. Kanaafiin of bira balleessaniitiin booda paaspoortii jijjiiruu danda'u qabdan jechaadha. Amma inshaallah gara duubaatti isin deebisa akkasumatti nafaa nafu'a. Isa sadaffaa appii jedhu bira geennee jirra as jira jechaadha. Kanaafiin ana faana bu'a inshaallah. Wanni baay'eellee waas keessa hin jiru wajjuma ilaalla inshaallah. Ayyee wanti addisii waas keessa hin jiru wanni as keessa jiru TikTok for business dha. Wantuma ani fayyadamu jechaadha. Haaluutu as keessa dhufa jechaadha inshaallah. Akkas. Kanaafuu inni keessanuu isa kana ni beektanii namni baay'ee as keessatti viidiyoo dalagatee gara TikTok irratti poostii godha jechaadha. Ayyee isa kana yoo biraa balleessuu barbaaddan maal gochuu qabdan isin garsiisa. Kun isa kana biraa yoo balleessuu barbaaddanii isa kana gattuutan jechaadha. Kanaaf akka inni tiktokii keessan namni jenne garuu namni viidiyoo poostii gootan as keessatti edit gootanii jechaadha. Booda immoo tiktok gubbaarratti wayita poostii gootaniif bareeda yoo dhiiftan jechaadha. Akkas isin jedhan inshaallah ammallee gara duubatti deebina. Ayyee ammaa fi isa kanatti nu hafaa jechaadha. Haaya as keessaa hoo maal gochuu qabna? Kanaafi nafaana bu'a. Ayyee kun akkuma mul'iftanii agartan kanatti kunoo anama fakkeenyaaf daata keenya agartanii ayinsidha tokko tokko jechaadha. Kana jechuun kunoo miiseejiin tokko tokko nagaa jechaadha. Telefoonaanis ta'e SMS tokko jira. Imeeliin na ergama. Kanammoo hin goone inni koodii wayii na ergeetiin koodii itti guutuu na barbaachisa. San immoo inshaallah na eegame. Isa kana immoo kunoo as dhufnee jirra. Isa kana argachuudhaaf waan kana scan gochuun dirqama. Akkasitti booda wanni jechuu danda'a jechaadha. Kanaaf waan naa ta'uu danda'utti fakkaatu maraafuu na faana bu'a inshaallah. Kun iddoo duwwaa isa kana lakkoofsa takka koodii asitti guutama waan ta'utti fakkaanne. Kun agartanii jirtanii waan nama koppii godhee hin fudhatu jechaadha. Kanaaf inshaallah isin yoo gootan bareeda maaliif abbaan mana argee isin jala haa kun godhu jechaadha. Asuma nama illee deebiitti yaadachiisa. Yoo isinitti tolee follow godhaatii waliillee share godha. Akka namni hedduun dhufee ilaalu yoo waan akkana baroota qabu kana ilaaluu barbaadan jechaadha. Akkasii amma gara duubaatti deebina inshaallah. Kunoo asitti illee paaspoortii malee ani seenu jechaadha. Isinillee yoo paaspoortii qabaanne akkamitti akka paaspoortii godhattan na gaafachuu dandeettan isin garsiisa jechaadha. Daqiiqaa 10 akkas ga'ee jira. Viidiyoo har'aa asumatti hin goolaba. Waan daawwattaniif galatooma. Viidiyoo guutuu kan argattan yuutuubii gubbarra. Yuutuubii gara dhaqaatii ilaalladha achumaan barumsa ta'a inshaallah.